Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtan? Kun Raadiyoo Sagalee Oromootiin kallattiidhaan kan isiniif darbu qophii sanbataati. Har'a Sadaasa 15 bara 2014. Qophii har'aa keessatti sagantaalee lama qabannee dhiyaanneerra. Tokko sagantaa kaayyooti, kabiraammoo waarii mariiti. Sagantaa kaayyoo keessatti marii gaafatamtoota waldaa hawaasa Oromoo biyya UK keessa jiraatan waliin taasifame kutaa lammaffaa isiniif dhiyeessina. Qophii waarii marii keessatti immoo gaaffiif deebii maamilli keenya Jamaal Ibrahim Profeesar Amdeessaa Tuusoo waliin taasise isiniif qabannee dhiyaanneerra. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessu Dhaabasaa Waaqjiraati. Amma gara oduuttiin isin dabarsa. Itoophiyaa, Keeniyaa fi Sumaaliyaan laga dawaa irratti riqaa tokko ijaarra jedhanii sababii isaas Itoophiyaan yeroo gannagannaa mormitoonni achirraa natti seenu jette. Mana yaalaa Asoosaa keessatti dhukkubsattoota Iboolaa ta'uun oolle kan jedhaman namoonni 3 argamanii Oromiyaa bakka garagaraatti immoo Oromoo hidhuun itti fufee jira. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa kan isinitti immoo Andassuu Dulaati. Itoophiyaa, Keeniyaa fi Sumaaliyaan dhimma nageenyaa daangaa biyyoota isaanii gamtaan to'atan irratti guyyaa 3 Naayiroobii keessatti mari'atan. Jilli biyyoota 3 kanaa marii guyyaa 3 hoteela Saavooraa Panifrik keessatti wayita xumuran kan walii galan yeroo gannagannaa sababa lagni dawaa guuteef nageenyi Itoophiyaa sodaachisaadha jedhan. Lagni dawaa gannaganna wayita guutu mormitoonni achirraan seenanii lolaa jiru jechuudhaan Itoophiyaatu marii sana waammate. Akka kanaan biyyoonni 3 iyyuu daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa irratti laga dawaa irratti riqicha tokko ijaaruudhaaf namoota achiin darban to'achuudhaaf walii galani. Keeniyaan yoo sana sirriitti to'atte immoo baasii bishaan sana humna ibsaaf Maandeeraa keessatti hidhamuudhaaf jiru Itoophiyaan nan danda'a jetteetti. Kana gochuufis koreen tokko Igaar jalatti hundeeffameera. Jilli Itoophiyaa sun kan humnoota tikaa of keessaa qabuun durfamee jedhee maddi keenya Finfinneetti dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa turee fi maddi oduu Keeniyaa Staandard jedhamu. Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana hidhaan babal'achaa jiraachuun dhagahame. Maddi Raadiyoo Sagalee Oromoo Finfinnee Midaaqanyii fi Najjoo akka jedhetti Finfinnee fi Jiddugala Oromiyaatti filannoo keenya jeequudhaaf jedhamuun miseensota mormitootaati jedhamanii kan shakkaman namoonni hidhamaa jiru. Midaaqanyiitti immoo dhiyeenya kana mootummaa mormitanii hiriira baataniittu albuuda argamee halagaaf maaf kennama jettanii gufuu taataniittu jedhamanii Oromoonni mootummaa Itoophiyaatiin hidhamaa jiru jedhame. Gimbii, Najjoo fi Dambiidollootti immoo dabalisummaa Oromoo fi wabootu isin keessa dahatee jira. Kitaabota alarraa galanii fi biyya keessaa gurguraa jirtu meeshaa waraanaa qabdu jedhamanii poolisii fi humnoonni tikaa manarra deemanii namoota hiraarsaa jiru jedhani maddeen keenya. Oromoonni biyya US Ameerikaa kutaa Arizoonaa keessa jiraatan Phoenixtti kamisa darbee hiriira bahanii deeggarsa gabaasa Amnesty Internationalitiif qaban ibsatani. Mootummoonni warra dhiyaas mootummaa Itoophiyaa kan Oromoo irratti xiyyeeffatee sanyii balleessaa irratti raawwataa jiruuf deeggarsa godhan akka dhaaban jechuudhaan gaafatani. Gaafa Sadaasa 13 hawaasni Oromoo Arizoonaa dhiittichaa mirga dhala namaa, ajjeechaa, zaliilaa fi hidhaa Oromoo irratti xiyyeeffatee jaarmiyaan mirga dhala namaa kan onkoloolessa 28 bara kana baase loogii sanyummaa bara 23 Impaayera Itoophiyaa keessatti gahaa tureef ragaa guddaadha jedhan. Dhaadannoo US Ameerikaan deeggarsa mootummaa Itoophiyaaf gootu haa dhaabduu fi mootummaan Itoophiyaa sanyii balleessaa Oromoo irratti geessisu haa dhaabu kan jedhus dhageessisaa oolanii jedhe oduun Raadiyoo Sagalee Oromoo barfatee qaqqabe. Dhukkuba Iboolaatiin qabamuu hin oolle kan jedhaman namoonni 3 mana yaalaa Asoosaatti argamani. Biiroon eegumsa fayyaa naannoo Beenishaangul mana yaalaa Asoosaatiin reeffi namoota sanaa of eeggannootiin akka gubatee awwaalamu ajaje. Biiroon fayyaa kun xalaa akka lakkoobsa giizitti gaafa onkoloolessa 4 bara 2007 mana yaalaa Asoosaaf barreesseen gabaasa bilbilaa garee biiroo sanarraa sakattaa dhukkuba sanaaf bahe irratti hundaa'anii
manni yaalaa Asoosaa reeffa dhukkubsattoota sanaa akka gubee awwaalu jedhee ajajuusaa xalayaan lo'ee ba'ee chaappaa biirichaa fi mallattoo qondaalaa ofirraa qabu mul'iseera. Biiroon kun xalayaa sanarratti dhukkubsattoota Iboolaa kan ittiin tajaajilu meeshaa fi qorsa gahaa hin qabnus jedhe. Itoophiyaan garuu Iboolaan biyya hin seenne yoo seenes qophii gahaa gooneerra jecha akka turte kan yaadatamudha. Gimbii keessatti barattoonni Oromoo dhimma fincila eebilaa fi caamsaa darbeen wal qabatee 143 ta'an manidhaa jiru. Manidhaa sana keessatti reebbichaa gombifamanii tumamuu elektirikaan gubamuu dabalatee zaliila hamaan isaan irratti raawwatamaa jira jedhe maddi keenya. Miidhaa isaan irra gahaa jiruunis dargaggoonni 27 ta'an lubbuun isaanii yaaddoo guddaa keessa jira jedhame. Mootummaan Itoophiyaa waraana isaaf humna namaa barbaadaa jira. Humna waraanaa biyyaa lakkoofsaan dabaluudhaaf ganda hundatti namoota hojii hin qabne 13 akka galmeessanii ol dabarsaniif dirqamni darbeera. Maddi raadiyoo sagalee Oromoo akka jedhetti keessattuu immoo magaalota kan akka Finfinnee fa'aa keessatti mootummaan hojii isin barbaada miindaan isin qacara jechuudhaan dargaggoota galmeessuun eegalameera. Gosa hojii isaa garuu isaanitti himamaan jiru jedhame. Maaliif mootummaan humna waraana isaa amma akka dabaluu barbaade kan ibsamee hin jiru. Taajabdoonni tokko tokko garuu biyyittii keessatti namoonni hojii hin qabne lakkoofsaan heddummachaa dhufuu fi waraana isaa keessattis warra turan irratti abdii dhabuu mootummaa ta'uun ooluu jedhu sababa kanaa. Dhumarrattis Itoophiyaan maqaa lafa misoomaaf barbaanna jedhuun uummata fedhiin ala qeerraa buqqisaa jirti. Warra diddalan immoo garii ajjeestee garii immoo akka afaan qabatan gooteetti jedhee gartuun mirga dhala namaaf baabsu kan Oakland Institute jedhamu Ameerikaarraa. Maddi oduu Vice News jaarmiyaa kana wabeeffatee akka jedhetti qonnaan bultoonni hedduun lafa isaaniirraa buqqifamanii jumlaatiin ajjeefamaniiru. Lafti qaljiin uummatarraa fudhatamee abbootii qabeenyaa biyya ambaatti kennameera isaanii immoo midhaan oomishan gara biyya isaaniitti geeffatu jedhe. Qonnaan bultoonni immoo bakka daandii ibsaa bishaanii fi tajaajilli fayyaa hin jirretti geeffamanii hiraara guddaatu isaan irra gahaa jedhes. Keessattuu mootummaan ofii isaa fi saba diizii hidhachiise maajiitti saba suurii jumlaadhaan fixee ficcisiiseera jedhee himate. Himannaan akkasii mootummaa Itoophiyaa irratti yeroo baay'ee deddeebi'ee dhiyaata. Dhaggeeffattoota keenyaan oduu warra galgalaaf qabnu qanumadha. Kanumaan gara qophii itti aanutti. Qophii kaayyoo. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan. Qophii keenya kaayyoo har'aa keessatti gaaffiif deebii hoogganoota waldaa hawaasa Oromoo biyya UK kutaa garaagaraa keessa jiran waliin gaaffiif deebii taasifame kutaa lammaffaa isiniif dhiyeessina. Kutaa tokkoffaa qophii keenya waarii marii roobii darbee keessatti dhiyeessuun keenya kan yaadatamu. Gaaffiif deebii kana kan gaggeesse waa'ila keenya Aliyyi Galatooti. Itti dhiyaadha. Obbo Ahmed Saafii mee isinillee barsiisaa akkasuma hawaasni keessan maal akka dalagullee gabaabsaati mee dhaggeeffattoota keenyaa nu ibsa. Galatooma carraa kana naa laattuudhaaf hedduu isin galatoomfadha. Ani maqaan kiyya Ahmed Saafii Abdusalaam jedhama. Barumsi kiyyas waa'ee jeneraalistummaati ka baradhe ka barachaa jirus jechuudha. Yeroo ammaa bifa dura taa'aatiin Oromoo community Bradford yookaan hawaasa Oromoo ka Bradford dura taa'een geggeessaa jira jechuudha. Akkasuma ammoo East African Community Group ka jedhu jira keessa warra baqattoota biyyoota adda addaa ka baha Afrikaa irraa dhufan walitti qabneeti membaa taanee achi keessatti socho'aa jirra jechuudha magaalaa sana keessatti fi naannawuma jirtutti. Maal hawaasni kiyya maal akka hojjetu yoo ammoo gaaffii sanitti yoo deebi'e fakkeenyaaf nuti kaayyoon keenya dhugatti rakkinnuma Oromoo beeksisuudha. Nu rakkoo qabna jeteen gadhiifnee baqannee biyya sana dhufne maaltu akka biyya sana nu fide nu eenyu akka taane kansala magaalaa bulchiinsa magaalaa keessa jirurraa kaasee hamma mootummaa guddoo qaama ol'aanutti beeksisuudha kaayyoon keenya tokkoffaa. Lammata aadaa teenya agarsiisuudha babal'isuudha. Alagatti mul'isuudha fi ammas akkasuma ammas ilmaan keenya ijoollee keenya akka hin daganne godhuudha kaayyoon teenya as keessatti ka duraa. Kanatti aanee ammoo
Oromoo rakkataa ta'e ka gartee bifa alamsiikummaatiin bifa harka kennuu kolgartummaa barbaaduudhaan biyya kana seenan ka adda addaa magaalaan sun waan naadhaa bakka yeroo hedduu namoota harka kennanii rakkoo adda addaatiin biyya kana seenan darba waan ta'eef namoota as dhufan harka qabnee gargaaruudha. Rakkinna isaan ittiin keezii isaanii fooyyeffatanii dhiyeessatan godhuudha. Yoo ammoo bifa jechuun gaariidhaan mootummaan isaan fudhate akka isaan qubatanii gartee jiraata nagaa ta'an godhuudha. Kana jechuudha kaayyoon keenya kaamma yeroo ammaa irra jiru. Obbo Ibsaa dhiyoo tana Amnesty Internationaliin gara nama 5,000 olii akka manedhaa jiruu fi miidhaa adda addaa akka irra ga'e gabaasa san baaseera. Gabaasa san hin dubbiftan jedheetuma abdii qabaa. Mee gabaasa san hawaasni keessan akkamiin ilaalame Obbo Ibsaa? Hawaasi keenya kan baay'ee itti rifateedha. Kan rifatame jechaani kan maali rakkoo keenya nutu iyyata ammoo kan namni darbee rakkoo keenya kana nu dabarsee fi Amnesty International akka gaadiiti galateeffannaa. Kana caalaa ammoo kan isaan kana nuuf godhaniif kan jennee cal jennee ilaalluu caalaa kan namni nu dubbate kana nummoo gara fuulduraatti akkamitti akka uni caalaa itti beeksifannuuf irra marii godhaa jirraa. Akkuma sila dubbadhee jedhe sadaasaa gaafa 29 kanatti maal gochuun nurra jira, akkamitti adeemuun nurra jira, rakkoo kana sabi keenya kan akka kanatti akka rakkataa jiru kana akkam gochuun nurra jira kan jedhu akka hawaasaa liiti duwwaatti utuu hin taaneen akka hawaasaa Oromoo biyya UK jirutti waliin marannee gara fuulduraatti maal gochuun akka jiru. Nama rakkate kan akkamitti gargaaruun akka nurra jiru dhaati yaada qopheessaa jirra. Garuu ammatti kana goone jennee kan lafatti qopheeffanne hin jiru. Mee obbo Saafoo amma rakkoo amma Oromoo barreeffame kun waan nama ajaa'ibsiisu maal qabamaa namni gara 40,000-50,000 manedhaa jira yani warri ala jiru kun illee cinaan karaa kama manedhaatii fi rakkoo adda addaa irra ga'ee ala ba'e. Riippoortii kana Amnesty irraa baasu Amnestiin baasuun maal inni waan qaran hin beekne maal nu hime Amnestiin? Amnestiin dhugaatiin duraan dursineeti nu maqaa hawaasa ummata Oromootiin isaan galateeffadha. Wanti nu himu riippoortiin kun wanti nu himu tokkoffaa nu ummata Oromoo ka taane wama beennu garuu wanti guddaan keessaa ka jedhuu barbaadu ragaa ummanni Oromoon taane fakkeenyaaf adiidiin warri humanitariyaa ka waa'ee Oromoo kanaa kan beenne jiranii ka waa'ee ummanni Oromoo jiraachuu isaaniitu kan beenne jiru. Baasni isaa ibsi isaan baasan kuni baay'ee waan kanaaf nu ummanni Oromoo akkuma duratti obbo Ibsaan akka jedhetti yoo deemnee waan kana gargaarree dhaabannee bira deemnee evidensii kanaan bakka isaan jiranii deemnee yoo ummata bakka isaan walganitti yoo dhiyeeffan yoo waan kana goonee jenne wanti kun nu gargaaraa jechuu maa jennaan evidensii guddaadha ummanni hin beekne ummanni qara waa'ee Oromoo hin beekne hin beekanii jechuu karaa kanaan ibsa isaan baasan kana ummanni Oromoo kenna isa akka ragaatiif godhatee warra ummata Oromoo hin beekne kana ka waa'ee Oromoo irratti dalagamaaru kana ka warra quba hin qabne quba qabsiisuu itti ibsu jechuu kana kanaan baay'ee nu gargaaraa jedheeti amanaan akka tiyyatti. Kanaaf nu ummanni Oromoo kanaannoo kana jirru waa'ee kanarratti akkuma duratti obbo Ibsaan itti haasa'u jirra akka hawaasa tokkooti uduuntaan akka hawaasa UK'titti bakka bu'oonni walitti dhufanii dubbii jalqabaniiranii karaa kamiin akka waa'ee mirga Oromoo ittiin gaafii dhiyeessuu dandeenyu bakka isaanii buunee afaan isaanii taanee akkamiin karaa kennaan akka itti dhiyeessuu dandeenyu haasaa jirra sun jalqabameera. Dhiyeenya keessatti hojii jalqabee ministeerota adda addaatitti karaa itti iyyannuun itti qophaa'aa irraa. Kanaaf ibsi isaan baasan kun dhugamaanu baay'ee nama nu gammachiisa jedhee amanamaa karaa tokkoon nu gaddisiisa ummanni keenya ummanni hagasii mana hidhaatitti jiraachuu yeroo wayyaaneen biyya ofii naannoo ofii misoomsitu yeroo naannoo keenya ammoo mana hidhaa bichaa itti ijaartu ummata keenya itti galchitu kana baay'ee nu gaddisiisa. Ibsi kun ammoo saaxila bahee
Amnesty Internationaliin kana baasu isaa ammoo baay'ee nu gammachiisa karaa tokkoon kana kan jedhu. Obbo Ahmed Safi eenyu himatan maaltu jijjiirama sababa riippoortii kanaatiif? Galatoomii gaafii kee dura xiqqoo fakkeenyaa fi yeroo duras xiqqoon hin tuqina fakkaata. Riippoortiin Amnesty Internationaliin uummata keenya waa'ee uummata keenya irratti dhiyeessu ka duraa kanaami. Kanaan duras dhiyeessatuma turanii. Haa ta'u ammoo wanni riippoortii yookaan gabaasa isaanii kaardhaa kana xiqqashu adda godhu ka keessallee xiqqashu namatti tolu. Fakkeenyaa fi adda baasanii rakkina uummata keenyarra ga'u bifa gaariidhaan dhiyeessuu isaanii. Fakkeenya yoo sii fuudhe uummanni keenya oromummaadhaaf hidhamuu isaa kanaan dura namoonni hedduun isaanummaan warrummaan gabaasa kana dhiyeessuu hin beeku faa ta'anii namoonni hedduun mootummoonni hedduun yookaan warroonni eegdonni mirga dhala namaa beekanii jechuudha. Garuu amma gadi bu'anii ilaalanii waan biraa osoo hin tahin eenyummaa isaaniitiif uummanni keenya akka wareegamaa hidhamaa miidhamaa akka jiru beekuu isaaniiti wanni riippoortii kana gabaasa kanarraa namatti tolu kan irraa nama gammachiisus. Gabaasni kun nuyi injifannoodha maaliif jennaan yoo diina keenya waan hin gammachiifneef isaan waan hin feeneef akka ummata Oromoo kan yeroo dheeraa miidhaan isaanii rakkinni isaanirra ga'u owwaalamaa ukkaamamaa turee tokkotti hammanumaahuu ol bahee dubbatamuun waan guddaadha injifannoodha jedhee ilaala. Maal godhutu nurra jira kan jedhu ammoo dhugaadha. Wanti kun takkaatuyyuu mootummaan wayyaanee komatamuu malee faarfamee hin beeku mirga dhala namaati. Yeroo maraayyuu yoon balaataminillee komatamaatuma ture. Wanni amma godhuu nurra jiru daranuu gabaasa irratti xiyyeeffannee warroonni ala jiran waldayoonni Oromoo yeroo ammaa ka jaarrolee ka dargaggoota ka haawwolee ka daa'immanii bakka jiran hundatti kanarratti xiyyeeffatanii mootummoota fi biyyoota keessa jiranitti barruudhaan iyyuu qabanii rakkoon kun duraanis ummata keenyarra gayaa ture ammallee miidhama akkanatti ummata keenyarra jira akka gartee mootummaa nu cunqursu mootummaa ummata keenya miidhu kana hin gargaarre jedhanii miidhaan ummata keenyaa kunis akka mul'atu jedhanii tattaafatanii dubbatu nurra jira hansiin jedha. Xiqqoo tokkotti dabala waan kana irratti wanta Amnestiin baase kana gubbaa irratti. Hayyee. Amnestiin kan inni baase amma yeroo kanatti iyyuu mootummaa Itoophiyaa irratti waa tokko dabalaa jira. Maaliif mangistiin mootummaan Ingiliziidha gara biliyoonii tokkooti mootummaa Itoophiyaadha kenna kana keessa miliyooniin 70 governance and security kan malu barsiisuudhaaf ture. Egaa Amnesty International dhibbee saba Oromoo irratti ga'aa jiru argee jedhe miliyoonii 27 suspendii har'aa godhee jira. Effekti godhaa jira. Kan Amnestiin kana baasee kana godhe nummoo yoo itti jabaannee jenne kana caalaayyuu iyyata odeeffannee jenne mootummaan akka mangistiin Ingilizii ka Ameerikaanii kan European Union ka gargaarani yoo irraa dhabsanii jedhani kun akka isaan bishaan ittiin dhuganii nama keenya balleessanirraa dhabsuudhaaf humna irraa fudhuu danda'a. Mee obbo Ahmed Deeba riippoortiin bahee namnillee dubbisee mootummaa Ingiliizillee horii agawii dhaabne jedhanii isaan Amnestiif hin dhaabne jedhanii haa ta'u kana Oromoon dhaga'e ulee marattuu godhee Minisoota moo DC'tti amma walgeettii wayillee godhamee ture achirratti dubbaasoonni adda addaa godhame maal inni wanti godhamuu qabu amma ala kanatti biyya adda addaa kanatti maal godhuu qaba ummanni Oromoo hawaasni maal godhuu qaba akkamittillee waa godhuu qaba jettanii bikkitammee obbo Ahmed Deebe. Dhaggeeffattoota keenya deebii gaaffii kanaa fi qophii afan immoo qophii keenya wixata dhufu hundee keessatti qabannee dhiyaanna. Har'aaf qophiin kaayyoo kanuma qophii afee waliin nagaan nu waare'a. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma calqaba qopheessee dhiyeessaan Jamaal Ibrahim.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo marii Piroofeesar Hundeessaa Tufaa wajjin goone bakkuma dhaabanneerraa kutaa afuraffaatu itti fufnaa itti dhiyaadha. Akkuma ati jette warri Eritiriyaa warri South Africa they have diverse population gosa adda addaa of keessaa qabu. Organisation isaanii mootummaan keessa galee isaa adda diigee it took them 300 years nu bichaa miti. What made the difference was time in leadership. A new leadership came up highly educated. They did not get their independence easily. Want to call Kasu Warbada. Part of our problem is also vacuum intellectual. This also stuff, it's a big deal to be Oromo doctor in front of Oromo public. Oromo intellectual discourse. Yara the local activity, Kaiba, or Kikuzi, or Ekani, if said Savavers. Never happening. Gamma or Kai, the so-called Oromo intellectual took sides. Those are immediate cast out of Yola Canada. So, Coalition Kajiwama, part of how do we create a new type of intellectuals, more honest, more disciplined, much issue-oriented, much more sophisticated, rather than this Abasha politics. Kangat Balai, Asmaslo Manor, Soba, intrigue, cultural intrigue, deeply ingrained Oromo politics. Possibly, Wari Amakuno, the Budataran Kun, Samo Brazi, Gorame, there are some good things, like this young woman in Australia, called Tufa, for example. One of those clean, you can organize such people so they can have input, influence, to be a Kotebula in Devia, Amale. Kotebula ni Karobu Kanu Mbeku, Kajurate, Kotate, Hamate, Yatukanu Mbeku. Hata Umade, Amantin, Kota, in Namara, Besuma Leakas, Amantin, Hagat, Besuma Agatut, is a project choke of Yosuma Gavard Humben. Samni Oromo, Kuna Argate, Ani Besuma Bajile, Matao Vitimuru, Milgapa. Our Scotland, they achieved that ability, the ability to be able to decide. Oromo Namakan, no worry, Amajirukun, Hadida Jerule, Kabiyar Jerule, Uriwa Oromo Haso Nukuni, and Oromo Godu Walba Chisu, Oromo Jabate, Ufijare, Kunagabate, one Kasimuracho Akakam, Achingarukam, Uriam Origali Figani Kuno, share the rules, Safuri of the Sankuni. They got prominence during 1991, 92, Western ambassadors, and all of that. They all Barani Jamiti, they have now, they are eloquent in English. Kareisani, scholarship, Agatani, Nutani, Okatani, Taani, Baratani, Sodaan, Balani, Hamabawa, Bibani, Wakatabani, Maga Oromo, Ilakai, Maga Oromo, Kanambe, Kamugarbado. I don't see depth in that. Lots of these people worked for Abasha government before they came out. Remember also what West Ikesa, what Oromo Lobby goes to Jira. Isi majority da Ethiopia Zimbabwe Ethiopia ni kufti Ethiopia akafutum barbano mali sinigonza wolo yaptia Ethiopia sasa atanga akabultani wolo yawjira. These are bunch of elite. Kumati barbadani argani almandura jedera OLF one is barbara in Kenya. So they want to destroy OLF, the symbol of Oromo nationalism. So all they are trying to do is use these accesses to support their narrow personal agenda rather than the larger cause. So I'm a big educational issue is how do we bring back Oromo issue, Oromo national issue to the front. Shared rule, self-rule Kajiran Kuni. These are slogans. This kind of propaganda is attractive. Tigreni, dafa nama wora sabadanda kafurate wora digati fendo Kuni. Kaga ugaba bustu barbad. Wori amana le Tigre katani ufe bustu barbad. None of them has Oromo agenda. Although Oromos has a majority. Democratic Ethiopia Kajiran Kuni is a fiction. Remaining in Ethiopia, even under the democratic process, it's a minus for Oromo. Not a plus. So this fiction has to stop. Let's get away from this fiction. Let's be real. Ani kagosu abdi worigabu karguvani a new generation, highly intelligent, highly efficient. But by Edjuru Amba, the younger generation with near modern skills. I think I'm challenging Kenya. How do we help them go forward without being corrupt with the old guards? There are a lot of educated people now produce more progressive literature.
teacher ideas. Kareli onko yetkuri we need to have seminars on such issues. We need to have workshops. Oromon hundi de kusa leveling start a committee. We have to do workshops at different levels. These have to be influenced by younger generation, people who are seeking honest discourse, honest commitment. Don't take side on the old guard conflict. Namahara, go forward man made old guardi kuni achiba hojjatanirani ngalato fanna mi rali de majira nugala isa wolin tetani kana markon kuni wani hojjatiran de isna kabale motumman wayane ergam ango qalko taase umman oromo kun akon ummata burahim da fitu kondirat ummata marayo garte akon urjulati galtu akon da gofatu de mu fatisani olal ofan amarille sancala yommo to gani sanete umman oromo بفهارة وأن أورمون سباتني وكان أمك أورمون سبدراتي جدا وردار أفاجي كان جمع براتي نموت أورمون يو هواسة كان إن توت أجت إسفكاتن ورسينا أن إسفكاتن ورؤيمان إسفكاتن فروفتو نجرا على جا يو كان أمك من برا فروفتو ولدي تكجار ما ياده كان لما ولا راسو تكون هواسة برا أورمون سباتني أمك برا فتو مترسو لما فهمت تكجار ما توجه كنا ولدي وأنا مرة أكهوا في جنة جارمين جنة جدي ما هنتانه يعني كنين ولين أرامي أكاديمي دندو مال بتشون مرجع مال بتش. كهية لغة intelligence لغة أريد نمنون دبيا تبراسيتي نمنون أورمو صداتا ولي وست إلى أورمو صداتا إذا بقى أورمو صداتو كهلاش Sudan is توريلا in 16th century. Amma ori amada ijukuni ay Oromo ijukuni isan kayadani demne ango tigre fudanna amma Oromo independence ta ejire to panu himbaddi ango akasin argannu kana hagadan deneni wora wan Oromo ya dukana waye bisuma kana harka balde su kamna isan da olu kamna kana de manisan katigre ammo yo small minority yo tigre yo tigre ka bare jede inu de bita mara wollo kana sudata kana kan sudata wori iballe ammo wori Oromo sa hanjir wori gara sauzi Hardly, I think, mistaking Ole Fojada Toko, 1980s, they did not pay attention to these groups. If ECT attention, didn't pay any attention to Oromos. Hagamade, I don't see any organized dealing with other nationalities in the South. In my limited capacity, I've tried to work with some. One tita Gama Tigren Biyagalte, 1991. By Isani, Amarin Kufajani Yan Nisan. I'm organizing one to one was Dama Bichikos of organizing with Erukun was Somali. They were caught by surprise. So when Jamnikun, Danko, Yodu Fejedu, by Isani confused it on. Towards the Gale, Kanawambi, Tufi, Yo Oromoni, Sumargate, Himbalesa. Isuma Ethiopian Singoya the propaganda go. Man amo kuna wang abdufi gali sumtet Oromora teti Shahin Kanitifi akasin god Kanafi Warman 1002 Oromo Sodatani Jibanjiru. Why intelligently can attempt for a kuni absolutely critical. Kuni be Kamugaba. Kuna mo yo am organization to Kujabate to Fejere, 100,000 Windandam. Am organization Akasitum come. But as a general knowledge, as general principle, want to kuni one chima da katikafte kun. But right now, and I think the biggest problem is Amarakon Oromo Mbalde it's Amarakon politics of madness, politics that goes with anger, with revenge, personal grievances. You want them to what they made me Kamandarata, they made Kakuta Ufita, they made Kamantita, they made Olba Abaka and the Kanagabaje Simba. So it's and then they have to produce literature. The big issues out there. One thing I think, it's a very complex issue. So with time, new leadership is very important. Time makes a difference. New generation makes a difference. New generation of those oppressed nationalities, they wanted to be independent. They became independent. Professor Hamdesa Tuso Jingone, Kota Shanafa, Turban, Ibukaban, Yana, Gasi, Nagan, Mura.